Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Nafsi rakifti Summa jalajun Rufa bohar siti Summa jalajun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Ya nafsi rakifti Kan torbaaniitiif akkam jirtan kan arraatiif akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii kan daawwachaa jirtan sagantaa waarii aladaa galgala aladaa sagantaa bashannanaa garagaraa isin biraan gahaati kan jirru saganticharraa waa barachaa ittiinis booharaa akka jirtan abdii guddaa qabna warreen mana keessan teessanii iddoo garagaraatiirraa televezyiinii keessan televezyiinii Hararirra godhattanii nu daawwachaa jirtan dabareen sagantaa keessummaa waarii geesseegaa keessummaa keenya har'aa qabannee dhihaaneeti kan jirru keessummaan teessan eenyu tan jettuuf shamarree ol guddattuu aartii oromootiif waa hojjechaa jirtu isiniif qabannee dhufneeti jirra aartist Sabriinaa Jamaal Yaasiin gaafii keenya qeebaltee warreen televezyiinii Hararii TV akkasumatti ammaas hordoftoota sagantaa FM Hararii wajjin turtii taasisuudhaaf hamma istiidiyootti dhufuu keetiif maqaa hordoftoota sagantaa tanaatiin guddiseetiin si galatoonfadhaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan neeydan duraan dursee isinillee carraa kana naafannitanii niyaamu keessaniif hedduu galatooma. Hayyee aartist Sabriinaan yeroo ammaan tanaa sirba qeenxeedhaas ni qabda. Sirboottan karaa jiranis hedduutu jira. Saniin alatti ammaas yeroo ammaan tana YouTube fi marsaalee hawaasaarra shifaanii sirba ja'ameeqa sirboottan artistoota garagaraa waliin mummuranii hojjetamutu jira. Saniin beekamta. Mee jalqaba si wajjin haa wal barru. Sabriinaan eenyu? Eessatti dhalatte? Eessatti guddatte? Ani dhaloonni kiyya dirreedhaadha. Dirreedhaa saabbiyaanitti dhaladhee guddadhe. Intala dirreedhaati. Hayyee mee haalli guddina dirreedhaa maal fakkaata? Takka ijoollummaatti deebinu? Okay. Haalli guddina bareedaadha ammaan jiru. Sirboottan dhaggeeffachaa turte daa'imummaa keetirraa? Sirboottan illee numaan dhaggeeffadha. So aartii keessa seenuuf hedduun hawwii qaba ture. Ijoollummaarraa hoo jechuudha? Ijoollummaarraa hedduun hawwii qaba ture. Tuutaa tokkummaa khaliifaa kan jedhamu jira. Afran qalloo ijoollee shaggooyyee kan taphachiisu. Yeroo muraasaaf isaanii wajjin ture. So isaanii wajjin osoo dalagaa ture Sharmarkee artist Sharmarkee Adam wajjin walaa garee so rakkina kiyyaan itti hime. Waa hunda caalaa deeggarsa si feesisa. Waan kanarratti obsaa fi deeggarsa nama feesisa. Akkana walleen dalaguu fadhaa Sharmarkee akkana gargaartuu fadhaan jeen. So amshi rabbileetiiti yesu cinaan jiraan anjee waan danda'u na gargaaree arraan tana miidiyaarra nu ol baasee asiin kana ga'e isa lammaffaa irratti Muniir Shaafii istiidiyoo kana hojjete. Sanitti deebina mee jalqaba haalli guddina dirreedhaa gaafii jettu naan deebisne mee yeroo daa'imummaa kee mee akkamiin dabarsitee haalli mana barumsaatii fi yeroo ijoollummaa tan hin quufamne mee haala san haala ijoollummaa keetii yeroo sanitti sirboottan eenyuufaa akka dhaggeeffachaa turte? Yeroo sanitti ani sirba Haacaaluu Hundeessaa, Qamar Yuusuf, Hadiir Martuu jarreen kana hedduun illee sirba isaanii jaaladha. So ijoollummaa keerraa hedduun aartii jaaladha ture. Aartiidhaan hin dabarseedha ijoollummaa tiyyaas? Yaa nama jayaati ግን aartii yaani hawwiin qaba keessa seenuuf akkana wallistuu tahee lammiti cinaa dhaabbachuuf hedduun hawwii qaba ture. Mee sirboottan yeroo ijoollummaa keetii dhaggeeffachaa turte keessa warreen yeroo tana sagantaa tana hordofaa jiruun biraan mee sirba yaadattu qaceellotti kasi keessaa hin bahin si keessatti hafe? Qamar Yuusuf silkii bilbilee mana dhabnaanii sirba zahu
Ayyee eega jalqabdee fugaa istiidiyoodhaan nutis kan si gargaaru taha. Mee gama aartii kanaa seenuudhaaf mee maaltu si kakaasee jalqaba? Jalqaba irratti wallee hedduun jaaladha. Ani hedduun jaaladha. So maal jettis aartii keessa seenuuf hedduun hawwii qaban siin jee. Waan maan wallee jaaladhuuf. Wallee Almaas Tafarraa hedduun jaallachuu ture. Kaniin amma dalage kana yeroo hedduun dhageeffachuu ture. So dalagee irraa asiin gahee alhamdulillah. Fakkeenyaas artist Almaas Tafarraatu fakkeenya sii ta'e jechuudha. Mee sirba maal jedhu weelliftee sirba Almaas Tafarraa? Kaniin an wallise. Gati qooda chaadaa ifka fattinollee itti hafa faayetiin maqaa keessan faalee ija teessan dura deddeemuu waan malee har'aami bubuulee ji'oota 5 dura soongala deemu mana barumsarraa hiriyaati yaanis wal beekana dura isi harka fuudhe naan jee wal barraa ilma jarjaraati. Gala bareda ayaa uumamani tattabeeticha. Gati qooda chaadaa ifa battinollee yaabba faayetii maqaa keessan faalee ija teessan dura deddeemuu waan malee. Har'aami bubuulee ji'oota 5 dura osoon gala deemu. Hiriyaati yaanis wal beekana dura.
biraa sirbootan garagaraa akka hojjechaa jirtudha. Sirba mee maal irratti xiyyeeffatu kan yeroo ammaan tana hojjechaa jirtu? Takka baratti sirba Qamar Yusuf kanumaan sin jeessan ijoollummaatti yeroo hin jaalachuu ture. So amma san hin dalagu jira kabarii hin dalagaa. Sirba Kadir Martuu sirba Qamar Yusuf silkii bilbilee mana damnaanii kazoo akkasumatti itti jira jechuu ammaaf. Yeroo muraasa keessatti hawaasa biraan hin geejjeetii yaada rabbi hojii. Kanaan dura sirba hojjettee marsaa intarneetii yookaan YouTube irratti bahee ni jira? Yaa kan maalmaas tafarraati malee biraan jiru ammaaf. Hayyee mee sirbootan gaa yommuu hojjennu walaloo yadaloo nu feesisa. Kanaan alattis sirbootan garagaraa kan weellistoonni garagaraa weellisan qofa osoo hin taane mee waa'ee san irratti hoo artist Sabriinaan maal yaadaa jirti yeroo ammaan tana? Yaanni kiyyaa dhugaadha. Ammaaf kanamaatiin hin as bahee karaa mataa kiyyaa kan dhuunfaa kiyyaa dhiyeessuuf yeroo muraasaa hojii ni dhiyeessa jeetii yaada inshaallah. Walaloo fi yeedala dhugaadha. Walaloo ni danda'a. Yeedala ni danda'a. Walaloo ni danda'u. Hayyee. Kan rabbiiti beekee. Lamaanis waliin qabus numa jira. Dandeettii haa qabu. So ani kajibu dandeettii yeedala ni qaba garuu walaloo hin qabu. Inshaallah rabbi hojjetis ni danda'a jeetii yaada. Ni danda'u yoo jeefuma duubaan deebi'a. Hayyee. Ni danda'a jeetuma yaada. Inshaallah. Hayyee yeroo baay'ee gaa hojiin aartii tun keessattuu kennaa qofa osoo hin taane gaa if kanniteetis hojjechuu si feesisa. Yeroodhaas itti kannitee jechuudha. Ati intala dubaraati yeroo ammaan tana gunsi ilaalu. Umrii tanaan gaa waan kana hojjettee as bahuudhaaf yaalaati jirta. Akkami dubartummaan nama daangeessitu yeroo baay'ee gaa qaanfachuu fi sodaachuutu yeroo hedduu hawaasa keessattis saniin gaqqabamaa turre. Mee akkami waan san cabsitee baatee gama fuula duraattis hojjechuudhaaf maal yaadaa jirta? Yaa dhugaadha namaan daangeessa jeeti yaada garuu waa hunda caalaa difratis beeksisa. Maaliif waan takka danda'u yoo jettee ifuma duuba deemta. Garuu sammuu ta'ee ifuman siisteen hin danda'an intala dubaraatii mi'ee soo garuu bakka haawwan keenya dhaqan sanniin dhaqaa jettee yoo yaaddee ni geessa waa hundaan rabbi hojii. Akkas jeeti yaadaan hanga kiyyatti dhugaadha sodaachuun ture yeroo duraaf kaameeraa dura giseen dhaabbadhu adda maayikii hunda qabachuu daan dadhabeen qaba. So garuu sharmaarkee aadan faanis akkana mitiin sodaatiin si cinaa jiran si cinaa dhaabban naan jechaa si nagayanii akkana siin jedhu. Magaalaan Dirree Dhawaa gaa akkuma beekamutti iddoo dhaloota keetiitti achi deebina. Hundeessitoota Afranqalloo warreen gaa bu'uureessitoota aartii Oromoo qabsoo Oromoo jechuu ni dandeenya. Achirraa atis dhalattee mee magaalaan Dirree Dhawaa hoo gama aartiitiin mee biyyatti dhalattee tana mee akkamitti ibsita? Dhugaadha magaalaan Dirree Dhawaa yeroo ammaatiif aartiidhaan hedduu du'aa jirti. Haala duraaniitiin yommuu wal bira qabnee jechuudha. Dhugaadha akka Ali Birraa Dr. Ali Birraa keessaa bahee. Dr. Kabajaa Ali Muhammad Birraa. Kabajaa Ali Muhammad Birraa keessaa bahee. Soo garuu yeroo ammaatiif hedduu du'aa jirti. Dirreen Dhawaa karaa aartiitiin. Garuu yoo nuti qeerroo fi qarreedhaan kaanee dhaabbannee kaayyoo keenya cimsinee ni guddate jeeti yaada aartiin keenyas akkasumaanis galmanuuf gayaa jeeti yaada akka yaada mataa kiyyaatti. Hayyee gaa namni aartii irratti bobba'ee keessattuu gaa mudannoolee garagaraa hin dhabu. Mee hanguma hojjechuu eegaltee yoomirraa eegalteeti mee gama aartii kan dhufteeti? Ani ammaaf eegaan aartii keessa seenee wallisee hawaasneenis na beekee baatuma lama. Inka jibu hanga hawaasni na beekatti. So san dura garuu baati lama dura sharmaarkee Adam Munir Shaafii fa'aa wajjin waan kana itti wal mari'achaa akkana ta'e jechaa isaanis yaadaan na gargaaraa kana cinaa dhaabbatan ture. Ati yeroo muraasa keessatti alhamdulillah fite. Akkumaan arkee gaa namoota baay'eetu daawwate yeroo gabaabduu tana keessatti. Mee maal yaaddee turte hangana niin daawwatama nam kun meeqa ka daawwate ammarra?
كما بسدي في وين ساعة سافر سينوس نملا namoota baay'eedha kan daawwatanii hojii kee kana jechuudha yeroo gabaabaa kanatti beekamtii hangana fudhatama hangana niin harkadha jettee yaaddee turte guyaan dura wallee kana dalegu istiidiyoo keessatti alla wallee tiyyatan sagalee tiyyatuun bareedduu namni naaf hin jaalatu miira akkamiin ta'a yeroo hin jeen hin qaba sabriin akkana hin jeeni waan takka fudhatama hin qabu jettee yaaddee hin fudhatamu ni fudhatamaa jee yaadiinaan jee wallaahi dhugumaa siin ja'a akkanatti namni jaalatee akkana na ilaaluuf anaaf hedduu naaf gammachuu kanna maaliif waaniin irra dabre anaaf beeka soo ta'e hedduun gammade hedduu garuu namni akkana naaf daawwate jee yoomiyyuu hin yaadne ture yeroo immoo gaa wanti kun garagara ta'e wanti ati yaaddee fi gaa wanti ta'e garagara maaltu si dhaga'ame hedduu gammachuun na dhaga'ame hedduu egaa gammachuun gaa deebisaan ummanni yeroo kanatti ifkannee hanga kana si daawwachuunsaa gama fuula duraatiifis gaa si jajjabeessa jeetii yaada gammachuunsaa ummataaf kana caalaa hojjettee deebii kan nutu sirra jirata jettuu yaada gama kiyyaanii maal karoorfattee gama fuula duraatti mudannoon gaa hin dhabamtu yeroo muraasa ta'us gaa gama aartii kan dhufte mudannoon artist Sabrina Yaasin mudatteemee yoo ummata seeqachiifteef muraasa meenu biraan gahe yoo jiraatte. Okay, mudannoon waan mudate ati absaa hojii dabarsee kana sanis jechuun fadu garuu waa hunda caalaa aartii wanni jaamu deeggarsa si feesisa soo ani deeggarsa hin qabu nama na cinaa dhaabbatu hin qabu maaliif yoo jenne ani kophaatiyya intala dhalaa takka dhiira yoon ta'e waa hunda dandeetiin bira dabra soo dhalaadha garuu deeggarsa takka hin qabu waa hunda caalaa waan dhufu rakkoo dhuftu hundaaf deeggarsa qabaannaan waan san hunda ni dabarta jeeti yaada akkam taaqiyaatti mudannoo hogguu jennu beeytee si mudattee dabartee waan guddaa irraa baratta yeroon ati keessa jirtus gaa yeroo dargaggummaati wanti hin dandeemne hin jirtu umrii dargaggummaatti fiidee baataa ceetee qabdaa kanaafuu abdii murachuullee hin qabdu ummanni immoo yeroo kanatti yeroo gabaabduu kanatti hangana si daawwachuu jechuun waan si gammachiisu si onnachiisu gama fuula duraatiif illee mee karoorri kee gama fuula duraa hoomee maal hojjechuudhaaf yaadaa jirta aartuma kana keessatti itti fuftamoo albama mataa keetii hojjechuuf karoorfachaa jirtamoo sirboottan garagaraa gaa akka hojjechaa jirtudha odeeffannooniin harkadhe mee waa'ee san irratti bal'inaan naaf haasa'e dhugaadha albama mataa kiyyaa hojjechuuf yaadaan qaba guddina yaada so hawaasa kiyya biraas waan mataa kiyyaa dhuunfaa kiyyaatiin yoololoo fayyadala mataa kiyyaatiin waan bireedaa takka dhiyeessee isaan biraan gaha jeetii yaada dhugaadha albama mataa kiyyaa hojjechuuf ni yaala inshaallah nin hojjedha zeetis ni yaala si eeggannamoo ni eeggadha abdiidhaan ni eeggadha inshaallah rabbi wajjin hayyee mee sirboottan kana dura dhaggeeffachaa turte yookaahuu sirboottan artistoota garagaraa walitti qindeeffattee mee haasawaan uummata dubbisnee waan jirruuf takka boharsi carraan siif kannaa Hello, bilbileen daadab walle mananjiru tokkicha koo burqaa jaalala ashiisa ganna onni na fuute sanarraa kuttee. Hello, hello. Tabe, walle mananjirtu. Akkasitu burqaa jalala ashiita jala onnee na fuute sanarraa kuttee.
maayii irratti mee dhaamsi dhaammattu yoo jiraatte gaaffii deebisaan keenya takka lama jechaa gama xumuraa miilachi kaafachaati kan jiru miilanaan namoonni galatoonfachuu barbaaddus yoo jiraatte keessattuu dargaggoonni yookaan dubartoonni akka keetii yeroo ammaan tana umrii ati keessa jirtu kana keessatti hojiin ati hojjettee namoota baay'eedhaaf fakkeenya taha mee dhaamsi dargaggootaa fi akkasumatti shamarran akka keetiitiif dhaammattu yoo jiraatte carraasii fi laadhaa achumaanuu namoonni galatoonfachuu barbaaddu yoo jiraatte galatoonfadhu. Okay, duraan dursee nama hunda duraani namni har'aan tana akkanaas hin nagahe. Artist Sharmarkee Adam akkasumas haadha mana isaa Sumayyaa Usmaan Jaanti akka haadha abbaa isaaniitti kan asiin nagahuu danda'an. Tiyaansee Muir Shaafiiti asiin kan nagahuu danda'e. Akkasumas tiyaansee Sooronni Oromiyaa Kajaamu Feesbuukiin isaa Facebook irratti ni beekan uummanni ni. Yaa Feesbuukiin isaa Sooronni Oromiyaa Kajaamu har'a guyyaa har'aan tanaattis na cinaa dhaabbatee fedhii kiyyanaa guutee waa hunda nan gahee isa. So jaraan kana hunda hedduun galatoonfadha onnee irraa dubartootaa fi shamarran keenyaafis wanti ni dhaamu. Aartii wanni jaamu hedduu nama gammachiisa hedduu. So maaliif feesisa obsa feesisa waa hunda caalaa maaliif yoo jenne aartii keessatti waa hedduu si qunnama. Wanni si qunnamne hin jiru beekte. So waa hunda caalaa yoo obsan ni waan kana niin dabraanis boru darajaa hawwan keenya gahan niin gahaa jettee yoo yaadde waan san hunda ni dabartani geessa kaayoo teetti siif guutaa rabbiin. Akkanaan jeetti dabarsaa. Maayii irratti wanti gargar baanuun ana galatoonfachuu irraanfattee jira. Badheetiin jira. Okay, adillee hedduu naa galatoomni. Sagantaan teenya gaataa akka lama jechaa sagantaan keessummaa gama xumuraa achi miila kaafachaati kan jirtu. Maayii irratti sirba jaalattu tokkoon gargar baanaa sirba nuuf weellisteeti maayii irratti kan gargar baanu sirba kee kanuma kanaan dura naaf weellistee irra deebiitii uummataan shikiif godhiitii sagantaa keenya kan waliif galchinu ta'a. Gama fuula duraa immoo albama mataa keetiitis hojjettee sirboottan garagaraa hojjettee akka wal agarru akka ta'e gamanumaan miilanaan wa'adanaaf galtaa. Inshaallah. Wallee keetti fufi. Okay. Gadi qaada chaada ifkafatin olle tiyaaba faayetiin maka keessa faale ija teessan dura dedemuu ammalee arraami bubbulee ji'oota shan dura songala deemu mana barumsarraa hiriyaati yaanis wal beekana dura isii harka fuudhee naanjee wal barraa ilma dardaraati magaala bareedaa hayaa'uma malee niin dadhabe jiddaasa. Guddifnee kan si galatoonfannu tahagaa hayyamoo taatee yeroo kee arsaa gootee gaaffii deebisaa nu waliin godhuudhaaf hanga istiidiyootti nuuf dhuftee nu waliin gaaffii deebisaa godhu keetiif maqaa hordoftoota sagantaa tanaatiin guddiseetiin si galatoonfadhaa Sabriinaa guddaa galatoomi. Isinilleen hedduu galatoomaadha. Carraa kana naa handitanii asin na yaamuu keessaniif hedduun gammadee hedduun gammachuu qaba. Turtii gaarii ture. Galaafillee na yaamtan zeetii yaada. Hedduu galatoomaadhaan isinin jaa. Hayyee galatoomii warreen mana keessan teessanii televezyiinii hararra godhatanii ga'a. Hamma za'atanaatti sagantaa keessummaatii wajjin turtan guddifnee isin galatoonfanna nu hordofuu keessanii fi torban yoo rabbiin jee nama torbaanii nu haa taasisu sagantaa fakkaataa barsiisaa fi bashannansiisaadhaan hamma walitti deebinutti sagantaaleen televezyiinii hararii kanneen hafan itti fufan hamma torbanitti torban gaarii nuuf dabarsaa nagaan nuuf bula. Keessummaa jaalachuu dhufa harsiti odo arka hin kufne yaadaaf si lakkifti keessummaa jaalachuun dhufa harsiti keessummaa jaalachuun dhufa harsiti odo arka hin kufne yaadaaf si lakkifti